ولني نو يامني تنيفسا أكنا خوتون غرغارين أنجان أكاسيتين غرغار سابدي ما جراجة أبا برباد جنان دابد أبا برباد برا نما جاتو ميدامه نما هنك أمنه هندي برن دابد جاتو برن جراجة أكو من جارتي آن نيدا برن دابد جاتو وهندو غريفي أنك أبي يشيدورا خاي أكبر بادي وان برباد غوري جيسانيتي أمالي نما فدي نما هوندا نما برباد برا أبوچون كي دركا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان هردوفتو تافي داوتو تخينيا أرانتنا وأنا جايباتي فين ديما جتشو ساعتنا نالكن كنا نفسان يس ديما جتشون كي سنينولم أرا بكيني نتديمو بكا جايباتي جتشو بكا جايباتي ديمو جرا نموتو نتوفتان تجرا جتشو نموتو نتوفتان كنا قبيتي نين جتشو أكان أنقول وديمو لمن كلا لوت هايجو خران ديما جرا جتشو أمانتنا دبي أنا كابي أمتا درا خايتين جرا أنا درا أمتا أنا كابيتي نيجي جارتي سادرا خاية كابيتي ندرا خايتي نجار سيسي نانجتة ويا سني ويا تكابتي إنسان ندرا خيسة خلاص إيشن ديران نجتة تورتي جارتي نسارا كمنه درا خيني غرسيبنه جرا يجو كمنه درا خيني غرسيبنه جرا أكاسيتي دبي أنا كابيتي جارتي سادرا إيسا خاية أشين كسابي جتشو دبي ساني دا أرمو وان سنين أدت ينين ديمو جرا جتشو دولاني وانا أنجان جزمان جتشو هجيران الرجين سنجر سادي ماتين جرا ما تناچتين ديما جرا جتشو كابي واني ننساقو روتيمو أكان نسا رد دلقو ديمو أكان نسا راغو چو ديمو ولمان كلا اللو تها جتشو مافيات يتين جرا مبودو أنغرو نموتا ركتن نموتا بيجتنا خيسا والميدن نموتا نمني دتبه قبيتي نينجو أكا نمني دندهو دو وايجو أكا نمني يجو إسانو مخاناو دندهي نما سنجلتي إني بلو قد آجيشوان أما ديما جراجيشوان نما قوفي سرية سوران هجومان تياو تورتي إيغان إيغالي وريتا قوفي وروتان قوفي سرية سوران جيشو هجومان تياو نين سرية سامتي نين سرية سامالي وريتا قوفي جيشو أما خباتي يني ملا جراجيشو إيساتيني ملا جران أما قوفي جراجيشو أمانتا نما قوفي خانا أصون إفدرو إسنتي هينيمني دكيتو مان هجيراني سنگر سيسايشو دكيتو مان نما خانا أكان غورو غوري سنگر سكاچلچه ني سريسيچو آني سما هيديتين هيدا ديسي برادي مني بيتني چوكان قبي هيدا برادي مس أكسما يچو أمالي هم نجبدو جرا هم نجبدو رجو جين جرا يچو نتي أنا ما هم نجبدو ران قبا يچو نفانا تو راهنگرuma video taraatise gargaar saafis namoota jechuun nama isa gargaaru dhabees hundi keessanuu isin cinaan jira isinin gargaaraan isinin jira isinii galee laalama caakaa keessaan jira caakaa halkanii mul'atu caakaadha bikkitu isinii galee dawwalanii nu yaamanii tiniifsa akkana hootuun gargaariin anjaan akkasittiin gargaarsaaf deemaa jira jechuudha. Saakaraatti hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa mee anillee rabbiin haa gargaaru akkuma anillee nama cinaan dhaabbadha ji'a kanatti isinillee na cinaa dhaabbadhaadhaa du'a hidhaa waa hundaanii du'aanis naaf godhaadhaan isiniin jaa akkuma namaaf qabetti isinillee if naa qabaa du'aa naa godhaan isiniin jaa saakaraatti hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa xiqqoo adda bannee turrelleedha. Saakaraatti wallahi amman tana deemaatiin jira jechuudha. Abbaa barbaade cinaan dhaabbadha abbaa barbaade bira nama jechuun miidhame nama hin qabne hunda biran dhaabbadha jechuun biran jira jechuudha. Akkuma jaartii aanneedha bira dhaabbadhee jechuun waa hunda godheefi aannee qabee ishii dura kaayee akka barbaadde waan barbaadde godhi jeessanitti ammallee nama fadhe nama hunda nama barbaade bira dhaabbachuun kiyya dirqama jechuudha. Nama hunda bira dhaabbachuun kiyya dirqama. Nama miidhame namni nama hin qabne duu hin qabu cinaa jirraa jechuudha. Akka Oromoottis akkuma waan hin barbaadettu akkuma waan hundattuu bira jirra.
bira dhaabbachuun dirqama lammummaati waan ta'eef jecha. Wal gargaaruu, wal cinaa dhaabbachuu aadaaf qabna nuti. Wal cinaa dhaabbachuu, wal gargaaruu aadaadhaaf qabna. Akkuma aadaadhaaf qabnu sanitti ammallee wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree wajjin jiraannee akka barbaanne nuti ammallee imalaa jira hordoftootaa fi daawwattoota keenya kaameeraa gama duubaatti isin garagalcheen karaa wajjin yaanaa nu faana turaan afeerraa teenya san kabajaati. Nuti takkanaati hordoftootaa fi daawwattoota keenya karaarraan imalaa jira jechuu ammaan tana magaalaa keessa bikiiniin hin deemu mukkeen tuqarra jira mukkeen kana jalaan hin deemaa jira. Ammoo nama na yaame kana ittuman dhaqee isin garsaa jechuun nama kootu nu gargaarii nu bira dhaabbadhu naan jee kana amma itti deemaa jira waan ta'eef jecha bira dhaqee tuman isin garsaa takkanaatiin isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya hanga dhuma viidiyoo tanaatti nu faana turaan afeerraa teenya kabajaati jechuudha. Nin gargaaraa jechuun nin gargaaraa miti nin gargaaraa. Nin ajjeesaa jechuun ajjeesuu irraan deebi'uun. Karaan imalaa jira jechuun amma karaan deemaa jira. Dura mana dhaqeetiin waliigallee jechuun waliigaltee murteessinee jechuun nama kana suuraa naa kannanii akkaan isa godhuu fi akka nuti goonu jechuun erga waliin himneen booda dura dhayneen maantana nama kana bira dhaqeetiin jechuun wal dubbiseenii maal irratti akkaan gargaaruu qabu nu gargaari jaanii na dubbisan dawwaleen ni yaamanii jechuudha. Maal irratti akkaan gargaaruu qabuu fi akkamitti akkaan gargaaruu qabu wajjin haasofnee jechuun ergas booda gargaaruudhaaf tarkaanfii keenya fudhachuu eegallaa. Amma garuu asoo tarkaanfii waraabne isinillee asumaaniin isin dhageessisaa isin beeksisaa yaada joofiin dhufeen isiniin jaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Takkanaatii rabbi si haalaaf sujaatii du'aayinaaf godhame. Waan barbaade san garuu waa hara barbaadin taanaan nama cinaa dhaabbachuun dirqama kiyya. Takkanaatii hordoftootaa fi daawwattoota keenya imalli keenya akkumatti fufetti jira jechuudha. Xiqqishoo karaan fagoodhaa nuni fatinaadhaa deemaa jirra jechuudha. Deemuttiin jira gisiin jawoo afaan suna baree deemuttiin jira jechuudha. Karaan lafti xiqqishoo fagoodha waan ta'eef jecha haala kanaan deemutti jira jechuudha. Ilmi Oromoo tokko asoo nuti as keessa jirru miidhamuu hin qabu jechuudha. Ilmi Oromoodha. Oromoon Oromoo miidhuu hin qabdu. Oromoon Oromoo miidhuu hin qabdu jechuudha. Namni kun nama isin beeytani. Namni nanarra gargaaruudhaaf deemu kun nama isin beeytanii jechuudha. Isin hundinuu beeytan jeetii yaadaa hordoftootaa fi daawwattoota namni isa kana hin beekne hin jiru. Nama akka malee miidhamaa jiru jechuudha. Nama akka malee namni sanaa tana keessa miidhaa jiru biyya namaa tana keessatti jechuudha. Nama sani namni nanarra cinaa dhaabbachuudhaaf deemaa jiru jechuudha. San arra bira dhaabbachuudhaaf deemaa jira jechuudha. Nama isinillee yeroo dheertuu koomintiidhaan jechuudha. Bira dhaabbadhu nama kana deemaa gargaaraadhaa deem gargaarii naan jettanii nama sanii jechuun namni nanarra gargaaruudhaaf deemaa jiru jechuudha. Dirqama jechuun dirqama Oromummaadhaa baanee gargaaruu qabnaasii anillee gargaaruudha. Roorroo isa baay'ate tana irraa tumsinee irraa qabuudhaaf jechuudha. Kun dirqama lammummaa nuti qabnuti. Amma nuti karaan imalaa jira. Okey, hordoftootaa fi daawwattoota keenya.
lammii akkuma jaanitti bira dhaabbannaa. Magaalaa walakkaa jirra waan ta'eef jecha nuti akkana kaameraa keenya karaa gadii qaqqabannee akkanatti waraabaa deemaa jirra. Nu faana tura isin. Garuu nama kana isinillee ni gammaddan. Nama narra gargaaruu deemu kana nama isin rifachiisaa jirudha. Nama jechuun isin jechuun gargaaruus barbaadan qaamaan bira hin jirre sanidha namni nan gargaaruudhaa deemaa jiru. Okay. Waa hundaafuu nuti gargaarsa keenya nama biyya tana keessa rakkatan cufa cinaanii dhaabbannaadha. Aanee qaceelee jira ammaan tana aaneen ergan hidhee dura kaa'ee qaceelee jira jechuudha. Hidheetiin xuupheessee kana jaartii dura kaa'ee akka feete godhi hin jeen akka barbaadde godhi jeeni. Nani fatina. Okay? Nani fatinaan isiniin jaa. Ammoo waan hin karaa deemu jiruuf jecha nani fatina. Mana bira dhiyaannee jirra ammaan tana. Mana bira dhiyaannee jirra hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa. Marii teenya waliin xumurree akkaataan itti isa gargaaruu danda'u akkaataa inni itti gargaarsa itti barbaadu gaafadhee karaa inni barbaadeen khatti inni barbaadeen isa gargaaruudhaaf qophiidha. Kunooti manatti dhiyaadheetiin jiraan isiniin jaati nu faana tura. Kunooti manni isaadhaa ganda kana keessa laal. Manni namni an gargaaru deemu mana kana keessa jechuudha. Maqaa isinitti himuu hin barbaanne gazuman dhaqee waliin akka isin agartan barbaadeeti jechuudha. Kunooti imaaraata na keessa galaa jechuudha abbaan. Namni nan gargaaru deemu imaaraata na keessa galaa. Anammoo dildila kana gubbaan jira. Dildila kana gubbaa waan hin jiruuf dildila kana gubbaa irraa gabbu'eetiin jechuudha ammaan tana mana kana seenuudhaaf deemaa jechuudha. Isiniif galee kunooti laal lafti na jala hallayyaadha. Dildila kana nambarra jiru kuni asirraa gabbu'eetiin jechuudha ammaan tana mana kana seenaa jechuudha ammaan tana. Okay, akkasumatti nafaana turaan afeeraa seenyata kabajaati. Deemaa jirra amma deemaatiin jira. Deemutti jira jechuudha. Amma hunooti mana seenuu malee amma uumaa nafne amma mana seenuuf hin deemaa jechuudha. Okay? Mana seenuuf deemna.